Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota GMN nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin aagawu jechaa qophiin keenya yayyaba aartii jedhu torbee sa'aatii isaa eeggatee jira. Egaa guyyaa har'aa immoo ogeessaa fakkii kan ta'e mana isaattidha kan nuti argamnee jirru. Innis Bokkuu Aart Galerii yookaan ammoo Birhaanuu jedhama. Egaa walumaanii Birhaanuun eenyudha? Fakkiiwwan akkamiin moo kaaseeraa kan jedhu ammoo waliin daawwachaa kan waliin turru ta'a. Aga xumura sagantaa keenyaatti immoo nu waliin turaa kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaati. Gama ogummaa kaameeraan ammoo Daawwit Tashoomaa nu faana turaa. Turtii gaarii nu waliin qabaadha. Hayyee Birhaanuu mana keetti nu affeertee afgaaffii akkasii goonuu fi eeyyamamaa ta'uu keetii fi maqaa daawwattoota keenyaa fi maqaa GMN'n galatoomi siin jechuun barbaada. Isinillee galatooma siin jechuu barbaada. Dhuftanii wanni kiyya qopheessuu keessaniif. Egaa namni siin beeknillee akkasuma hin jiru mee daawwattoota keenya faana jalqaba irratti wal barii. Egaa ani Bokkuu Aart Galerii yookaan immoo Birhaanuun jedhama. Namoonni hedduun kan ittiin na beekan fakkiidhumaani. Egaa fakkiiwwan kaasa. Akkamitti gara addunyaa aartii dhuftee jedhee siin gaafadhu. Suuraan kun akkamitti dhufuu keetiif deebii ta'a jedheetanii yaada. Mee waan hin jedhi waa'ee suuraa kana. Suuraan tun egaa nama wajjin yeroo baay'ee na waliin wanti etteetti. Ani fakkii yeroon kaasudha kun amma kan argisiisu. Ijoolluma xiqqoo ta'edha. Yeroo 1991dha. Bara sana egaa kutaa afuraffaan ture jechuudha yeroo sanatti. Yeroo sana irraa jalqabee inumaan kaasa. Egaa tun immoo akkuma carraa suura na kaasanii hanga ammaatitti kan waliin jirti. Daa'imti kun mana nama hundumaadha kan isheen jirtu. Yoon dogongoruu baadhee akkasii waa qabattee harkatti suuraan ishee bara sanan jira. Mana nama hundumaa jechuudha. Jalqabbii keetu asirraadha. Bara kana jalqabde jechuudha aartii. Ani baruma kanadha jechuun kana irras xiqqoo ishee hin jira. Jechuun kanarratti yeroon kana irra ga'uutti xiqqoo baay'ee shaakaleera jechuu kiyya. Iddoo kanarra amma yeroo ilaaltu isheen hin jirti manuma nama hundaa keessa turte yeroo sanatti. Ammayyuu namoonni tokko tokko ishee qabu beekta. Isheen jedheeta ture. Anattu amma matitti gaaffii guddaa natti ta'a beekta. Yeroo sanatti wanti kun akkasitti na kaafame. Akka yaadannootitti na waliin hanga har'aatti turuun ishee ajaa'ibuma natti ta'a jechuudha anattu. Dabalata immoo suuraan harkaan qabdee jirtuu fi suuraan ati kaastee lamaan isaa kan harka keen kaa'anidha moo? Lamaan isaa iyyuu harkuma kiyyaan ka'ee inni kunis harka kiyyaan hin kaasee harkatti qabadhee jira. Isas immoo nan kaasaan jira jechuudha akka wantiidhaaf. Suuraan yeroos manatti argee san faana sammuu koo keessa jira beektee baay'ee waliin gatu. Ogummaan kuni barnootaan moo hawwii isaa waan qabduuf moo akkamiin ogummaa kana ofitti fudhatte? Ogummaa kana egaa yeroo san irraa jalqabee hawwii guddaan qaba. Yeroo guddadhe akkasiin ta'a yeroon akkas ta'u fakkiin kaasaa jedheetuman yeroo san irraa jalqabee nan hojjedhaatiin ture. Egaa hawwiidhuma koo kan ammoo nan milkeessa jedhee yeroo baay'een itti dadhabe. Achii booda maaliin godhe aart iskuulii galee. Aart iskuulii galee waan kana akkaataa itti cimsu wayii tokko yaade. Guyyaa waan biraa hojjechaa immoo kan galgalaan baradhee ture beektaa aart iskuulii galee akkasumatti egaa waan kanatti cimsee itti fufee jechuudha. Dhugaa dubbachuun baay'ee namatti tola. Mee haala maatii keetiin wal qabsiisiitii
Birhaanuun eessatti dhalatee dabalatammoo maatiin egaa ijoollee isaanii yeroo baay'ee gara ofii isaaniitii barbaadanitti akka inni guddatudha kan isaan barbaadanii. Mee maatiin kee sa'aatii ati ogummaa kana filattetti maatii si jajjabeessaa turanidha kan jedhu irratti. Maatiin koo baay'ee na jajjabeessu turanii jechuun harmeen koos immoo abbaan koos barsiisonni koollee yeroo sanaa jechuudha. Hanga guddadhee waan ta'e irra ga'uutitti na arguudhaaf beektaa hawwii qabu ture isaanis. Isaanis immoo akkasumatti hawwiima guddaadhuma wayiin qabaaf hin ture. Akkasumatti gargaarsuma kan maatii kootiitii fi kan barsiisotaatiin jechuudha. Ani Biraanuu Guutaa egaa naannoo Adaa Bargaa magaalaa Mogoritti dhalate. Magaalaa Mogor iddoo addaa Kuubaa Safar jedhamtu takkadha. Achumatti dhaladheen guddadhe. Barumsaas achumattidha. Elementarii irraa kaasee hanga iskuulitti achumatti wanti hedheetuma raawwadhe. Achi ba'ee iddoo garaagaraa keessa barumsaanis hojii konkolaataatiinis Oromiyaa keessas ta'e naannoo Amaaraa naannoo waan keessa hin deemne hin jiru. Egaa umurii koo kanatti iddoo baay'ee argeera. Akkasittiin jira. Egaa Birhaanuu akka hundumtuu beeku hojiin kun hojii yeroo dheeraa gaafatudha, itti yaaduu gaafata. Hojiin kun hojii kee idileedha moo biratti illee hojii biraa qabdaa isa jedhu irratti mi'aasuuf? Egaa hojiin kiyya kan idilee miti. Hojiin koo kan yeroo yerootti hojjedhu jechuun hojiin kiyya wantidha. Awutoomotiiviidhaan kan ani bahe. Egaa suphaa konkolaataa jechuudha. Suphaa konkolaataatiin ani injineeriin gaggeessa jedhama. Maatii jiraachisa jechuudha. Aartii akkuma wanti tana jedha akkuma kun hoobii jedhama maal akka maalisiin jedha. Baradheera itti wanti godheera garuu isas adda kutuun barbaadu awutoomotiivichas adda kutuun barbaadu wantoota lamaanuu waluma bukkee waluma waliin akkan adeemutti godhe amma yeroodhumaan kun firii taayimii argadhutti galgalas ta'ee akkasumatti nama hojjedha jechuudha. Akkuman aartii baay'ee wanti hin jedhuuf. Hojii lama wal duukaa deemsisaa jira. Waluma dudduukaa waluma waliin akka isaan adeeman godheetuma hojjechaa jira jechuudha malee. Tole gara maatii keetti si haa deebisu. Birhaanuun maatii qabaa? Maatii nan qaba. Haadha warraa qaba. Ijoollees lama qaba. Ijoollee lama qaba jechuudha. Tole hojii lama wal bukkeetti hojjechaa jirta. Dabalatallee maatii guddisaa jirta. Maatiidhaaf yeroo kennuu keessatti hojii lama wal duukaa deemsisuun akkamitti ilaalta? Egaa maatiin kiyya baay'ee akkasitti wanta aartii kanarratti na deeggaru. Yeroon amma fakkeenyaaf namoota garaagaraatitu aartii na ajaja waan ta'eef yeroon aartii kana hojjedhu sanatti immoo yeroo akkas godhu sanatti maatiin kiyyas akkas godhi sa'aatii kana fudhadhu sa'aatii akkanaa xumuri jedhanii akkasitti na deeggaru. Egaa maatii haati warraa koos nama waa'ee aartii kana deeggarti jechuun baay'ee ni hubatti. Isheenis yeroo isheetti yeroo amma addaan kutte malee beektaa waa'ee aartii kana ni hojjetti ture. Walaloo kana ni barreessiti ture beekta. Egaa waa'ee aartii kana na hubatu isaanis akkasumatti kanumaaf malee kanarra ga'e osoo akka kan isaan nan deeggarre ta'e sila akkasittiin guddisuun ture aarticha. Kanaafuu deeggarsi isaanii si bukkee jira. Egaa garuma guddisuma akkaataa guddisa keenyaarraa ka'ee taninidha kana nan si gaggaafadhu. Yeroo baay'ee egaa ammati maatii taateetta. Maatiin kee akkaataatti si guddisanii qabu. Waan fedha isaaniitti si guddisaa turan ta'uu danda'a yookaan immoo fedha kee si deeggaraniiru ta'uu danda'a. Ati immoo amma abbaa maatiiti. Ijoollee kee gara fedha keetti immoo isaan gara hawwii isaanii irratti xiyyeeffatanii akka guddataniif gahee kee baachaa jirta akka maatii tokkotti.
Ani akka maatii tokkotti amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee isheen guddittiinis isheen xiqqittiinis waanuma irsaasii fi waraqaa kana yogguu argani fakkiima kaasuu jaallatu beektaa akkuma kun wanti kana. Ati gara kana guddadhaan jettu. Akkas godhaan jedhuun garuu akka isaan qo'annaa godhan akka isaan barnoota irratti na xiyyeeffatan nan barbaada. Garuu yeroo isaan immoo akkas godhan sana immoo itti dhiibbaa uumu jechuun fedha isaaniitti waan ta'eef itti dhiibbaa uumee kana dhiisa akkas godhaan jedhuun beektaa. Kanaafuu Waan kan koosantu natti mul'ata waan ta'eef ani irratti dhiibbaa uumu. tole mee dhiibbaa irratti uumuu dhiisuuni waan fedha isaanii gaarii haa ta'u malee dhaloota haa barsiisu malee borutti haa guddisu malee wanti isaan hojjetan gaariidha taanaan maatiin gara fedha isaaniitti haa guddisan moo gara ofii isaaniitii barbaadanitti maatiin jechuudha gara ofii isaaniitii barbaadanitti yoo guddisanii caalatti filatamaadha. Egaa maatiin gara ofii isaatiitti osoo jenne ammaani ani artist nan hojjedha gara konkolaataa kanas nan jira haati warraa koo immoo gara wanti kana gara kuno hakiimii kana jechuudha isheen awwaalaa nurse midwifery kana amma maatiin kun amma yeroo tokko kan koo kana wanti godhu yeroo tokko ani doktariidha haasin jedhu beektaa yaada isaanii yaada jechuun kan ishees fudhachuu barbaadu kan koo sanattis goruu barbaadu waan lamatti gidduu jira waan ta'eef ammatti moo yeroon isaaniitis yeroon atti kana si wayyaa irra jennurra miti isaanii jechuun umuriin isaanii xixiqqoodha. Egaa yeroo isaan guddatanii waa hunda adda baafatan yeroo isaan ofuma isaaniitti waan ofii isaaniitti hawwiiruma isaanii san akka raawwatanii nan deeggara malee akkasitti wanni irratti nu hojjechuu. Kanaafuu gara maatiitti yoo si deebisu akkaataa guddisa maatii irratti maatiin ijoollee isaanii gara ijoolleen isaanii itti guddachuu hawwanitti yoo jajjabeessan gaariidha yaada jedhutti amantaa jechuudha. Akkasitti malee amma fakkeenyaaf karaa lamaan amma maatiin lama jechuun abbaa warraa jira kanaadhaan jira. Isa kan filatu amma fakkeenyaaf yeroo guddatanii wanta kunoo inni kun naaf ta'a kun jedhanii adda baafatanitti ammatti yeroo ammaa kanatti waan adda baafatanii waan qaban miti waan ta'eef yeroo ammaa kanatti dhiibbaatti uumuudha miti osoo hin taane akkuma isaan waanuma keessa isaanii jiru tokko akka isaan baafatan qofan deeggara jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee Birhaanuun aartii akkamitti ibsa? Aartiin egaa yeroo baay'ee numa dubbachaa ture. Aartiin anaaf afaan koodha. Jechuun waan baay'ee dubbadhee ibsuu hin danda'u. Wantan baay'ee dubbadhee eegattoo keessa kiyya naaf hin dubbanne samaadhaan ibsa fakkiidhaan jechuun akka namni bakka akkasitti ilaalee ta'u kun jechuun kana jechuudha jedhee akka isaan naaf hubatanitti jechuun anaaf afaan koodha jedhee sana ibsa jechuudha. Namatti tola. Gaaffii tokko hin qaba. Innis Jawaar gaafa biyya kana seenu waadaa galii qaba. Waadaa isaa keessatti gara Amboo kana miilaan kootiin deemaa kan jedhu waadaa galee ture. Ati immoo sana dursitee waan goote wayii qabda. Mee sana nu yaadachiisi. Egaa yeroo sanatti fakkii waa'ee qabsoo kana baay'ee na jedhan ture. Bokkoo Art Gallery nama kan namoonni hedduun itti na hordofaniifis waanuma kanaaf yeroo sanatti baay'uma bakka waa'ee siyaasaa jechuun waa'ee qabsoo uummata Oromoo sana yeroo itti ho'aa ture sanadha. Yeroo sanatti wanta keessa keenyatti natti dhaga'amu tokko nan hojjechaatiin ture. Yeroo sana immoo nama kana hedduun dinqisiifadhan ture. Achi maal ta'e yeroo Amboo deemu yeroon uummanni Oromoo akkas ta'e biyya yoon gale Amboo keessa miila duwwaa kiyyan deemaa waan jedhu tokko yeroo ala jira ture. Waadaa gale. Ani immoo waadaa san maaliin godhe Amboo naannoo ishee nan beeka waan ta'eef keessattis wanti sana qaba. Maaliin godhe miila duwwaa isaa Jawaar kaaseen Amboo baakgiraawundii akkasii kunoo dudduuba Amboo naannoo maayikiroo sana fa'aatti godheen achi akkas godhee tana luka duwwaa isa oofee jechuudha. Isa hojjedhee achi immoo qeerroowwanis dudduuba isaanii hin jiru. Isa kaaseen ani sooshaal miidiyaa kee irratti gadhiise. Bokkoo Art Gallery irratti jechuudha. Achiin inni immoo isa yeroo sanatti akka innis ilaalee hin beekne ture. Inni kanuma koo sana immoo fuudhee
uummanni Amboo kuni naaf kutataniiru. Miila duwwaa shaakaluun qaba jechuudha waan jedhu tokko anuma isaarratti gadhiisa innis. Achi booda bakka aartiin kun egaa humna guddaa qabdeedheetumanii yaadatiin ture. Achi immoo akkuma dhufeen akkasitti miila duwwaa deeme. Anammoo wanti naan gallee suuraan kee suufii gurraacha uffatee Hacaaluun illee bukkee ture. Inni isa miilaan deeme moo fakkeetti kaasteerra tureen? Lakkaan fakkii kaase yeroo isaan alaan dhufin duradha. Jechuun miila duwwaa hin deemne beektaa yeroo sanatti jechuun hin dhufneen alaa jechuudha. Kanaan ani kaase jechuudha. Yaa fakkiidhuma kootitu dhiibbaatti uume jechuudha. Innis immoo dubbateera. Amma nani kuno siimsu kana caala inni afaan isaatiin baay'ee dubbateera waan ta'eef inni iyyuu naa ibseera jedhee yaada. Aartiin kiyya hagam akka inni bakka irratti dhiibbaa uume ana itti hubadheera jechuudha yeroo sanatti. Baay'ee namatti tola. Amma immoo garuma aartii keettan si deebisa ammas. Seenaa kana waliin seenaa qarshii tokko kana waliin seenaa wayii qabdu jedhama. Mee waa'ee kanaa nu yaadachiisa. Egaa qarshii tana wajjin seenaa guddaa waliin qabna. Ani ishee kanaaf dabalatee qarshii sadiin kaasee kanuma kanaa jechuudha. Kuni harkaan kaafame jechuudha. Daawwattoota keenyaaf akka galutti harkaan waan kaafame waan hin fakkaanneef ibsaa fi akka nu deemtu barbaada. Harkaan kaafameedha. Harkaan kaafameedha. Innis bara 1998 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan ka'e jechuun yeroo sana kutaa kudhanii baradhanatti fakkaata. Yeroo sana hin kaase isaan duras immoo kanan jedhanii jira beektaa. Lamatu jira. Kana wajjiniin sadii jechuudha. Achiin inni tokkicha hiriyaa koo tokkotti laaddeen inni ambaashaa fi shaayii itti nyaate. Achi yeroo sanatti ambaashaa fi shaayiin irraa inafa beektaa yeroo sana ambaashaa fi shaayii nama bite irraa inafa. Deebii qaba jechuudha. Deebii qaba jechuudha. Achi booda immoo lammaffaa immoo ishee lammaffaa hojjedhe immoo wanti kuno unit leader jechuun ani high school sana lead godhutu na harkaa fudhate beekta. Achi na harkaa fudhate ijoollee iddoo hiriira kun iddoo alaabaatti fannifamuuf itti ba'eet inni kun maal sinitti fakkaataa jedheen. Achiin qarshii yaa namni hundumtuyyuu kun qarshii tokko jedha. Achi booda kuno anaan fuulduratti na waamet. Isaantu kaasee jedhee jechuun namootatti na beeksise jechuudha yeroo sanatti haayiskuulii baradha. Isaanitti na beeksise. Isa immoo isumaaf hin dhiise. Isa kana immoo erga sanaan hojjedhee laamineet godhee akkuma isheen wanti mataatutti godhee ol kaa'adhe jechuudha. Kun tasayyuu hin fakkaatu waan harkaan kaafame kanaaf jedheen si gaafadhe. Mee fakkeewwan ati harka keetiin kaaftee bakkeewwan itti daawwannaadhaaf ta'an bakkeewwan kam keessatti Oromoon si harkaa fudhate ittiin si jajjabeessaa jiraasa jedhume haasofna. Egaa yeroo baay'ee egzibiishinii yeroo hedduudhaaf hin dhiyeesse. Akka dhuunfaa kootti garuu giddugala aadaa Oromoo keessatti hin dhiyeesse. Akka dhuunfaatti jechuudha. Osoo wanti tokko malee jechuudha maallaqa ofuma of danda'e. Akka fakkii 40 akkasiidha. Achitti yeroo sanatti obbo Hayilee Gabreetu naa bane. Ribaanee jechuudha ani ittiin seenamu. Yeroo sanatti baay'ee kuno yeroo giddugalatti irreechi naannoo Finfinneetti deebi'u sanadha. Waa'ee irreechaa walii wal qabsiisee waan immoo yeroo baay'ee seenaarratti waan xiyyeeffatu jirtu nan qaba fakkii isaa baay'een qaba. Ani irreechaa kana jechuudha. Irreecha namni baay'een beektaa wanti godhee hin hojjetu. Akka kuno wanti itti ilaalama akka waan biraatti itti ilaalama waan ta'eef ani immoo waan sana maaliif hin baasu waan jedhu tokko irreechuma irratti waan xiyyeeffatu wayii tokko godhe waanuma guddaa wayii tokko dhiyeessee ture yeroo sanatti namoota hedduutu dhufee na jajjabeessaa ture beektaa achitti. Hacaaluun irra yeroo lubbuudhaan jira yeroo sanas dhufee na ilaalee na jajjabeessee deemee akka Galaanaa Gaaromsaa fa'a artiistonni gurguddaawwan kuni achi dhufanii na jajjabeessaniiru. Isaan alatti immoo Hiiltaan hoteela Hiiltaanitti akka waldaa akka kuno wanti artiistota hedduu waliin achitti dhiyeesseera. Akka fakkii baay'eedha.
achumatti dhugaa dhiyeessitu achumatti gurgurta. Isa giddu galaa garuu hin gurgurre beektaa inni kanuma giddu galaatti itti fakkaata nama baay'eetti. Isatti beektaa xiqqoo oduun gurguramiin baay'achi. Iddoo biraatti garuu inuma naaf gurgurama inuma na ajajuus namnis manneen kunoo barnootaa kanarrattis wanti irratti nan kaasaa fi namoonni baay'eetu na beekas akka irraa argachaa turan jira jedhee yaadaanis. Gaariidha yeroo baay'ee egaa maateriyaalii hedduu fudhata. Namootaatti immoo gaafan si deebisu si jajjabeessu jechuun gatii dadhabbii itti baastu faana kaffaltiin siif kanfalamu wal madaalaasa jedhu irratti. Egaa karaa kaffaltii kana gundufu waanuma kunoo namoonni aartii kan namaaf kunoo namni aartii maal jira si hubatu hin jira beektaa akka dadhabbii guddaa qabu. Amma tokko tokko immoo akka dadhabbii guddaa akka dadhabbii hin qabne kan hubatu tokko tokko immoo hin jira. Akka itti qarshii kana hunda baasa kun immoo qarshii kana baasu faasisan jedhu jira. Namni tokko tokko itti dabaleeyyuu amma fakkeenyaaf nama tokko waliin kuni qarshii akkana akkanaati akkana akkanaa hin jedhaani miti. Inni immoo itti dabalanii naaf laatu siruma jechuudha. Na jajjabeessumaaf itti dabalanii faana laatu. Egaa nama garaagaraatitu jira beektaa akkaataatti itti hubatanidha inni malee aartii. Tole fakkiiwwan hedduudha kanan mana kana keessatti argaa jiru. Ajajaan immoo ofii makeetiif jaallattee mana kee keessa godhachaa jirta. Ani egaa yeroo baay'ee beektaa aartii waanuma keessa na jaallate tokkoon hojjedha. Kan namnis na ajaju hin jira garuu baay'inaan amma kanas keessatti argitu kun namni na ajajee miti. Ani mana fuukoodhaaf hojjedheetumas kaa'edha. Wanta akkasiiti baay'inaan kan jiru mana kana keessa jechuudha. Amma saayizii qaba wanti kun guddaa xinnaa akkasumallee giddu galeessa illee hin qaba. Fakkeenyaaf Dr. Alii Birraan kana saayizii kanaani namni ajajachuutu yoo jedhe meeqaa ga meeqaatti baastaaf kanam fakkeenyaaf. Egaa ana biratti waanuma xiqqoodha beektaa akka nama kaanii akka artiistota kaanii wanni hin godhu maateriyaaluma fi halluudhuma kanaan itti wanni godha malee gatii dadhabbii kiyyaa xiqqoo waliin madaalchisu. Ana kanaa qarshii 8,000 faatti faan gurgura. Akka 6,000 kan baalaansuma godheetumaan akkuma natti dhiyaatanii kun jirami namni yogguu baay'ina walitti dhiyaattu herreega isaa faa gadi buustaa fi yookaan immoo isaantu dabalee si laata akkaataa sanii nan deema beektaa. Isheetti xiqqoo kana immoo qarshii 3,000 2,000 akkasumatti ilaaleeman wal madaalchiseetu malaadha. Tole mee atillee biratti hojii biraa kanatti qabdu hojii dabalataa namni addunyaa aartii kana qofa keessa jiru bobboca harka kana qofa namni kaasuu danda'u hojii kanaan ogummaa isaa kana gurguratee ittiin jiraachuu hin danda'a. Ogummaa aartii qofa gurguratee kan ittiin of jiraachisu warra hedduu jira beektaa aartii keessa namoota hedduu jira. Tole egaa kana malee qophii baay'eedha kan nuti qabnu hojiiwwan keellee sa'aatiitti deemnee daawwannu hin jiraata. Egaa wanni kun kan asirratti argaa jirtan kun amma Dr. Artiist Alii Birraadha. Innis akka callee cittee fafacaane waan jedhu tokko jechuun akka callee cittee fafacaane biyyaa dhabne baqattuu taane alagaan hin geenyeen tuffatamne Oromiyaa waan hafnu fagaanne ni galla falmanneedha. Wanti isaa aartuma sana fuudhee yeroo akka callee citteetti bibittinnooftu tokko ni mul'ata. Ni mul'ata akka bittinnaa wayii tokko. Ofuma koodhaaf imeejuma kiyya keessaa inni godhe akkaataa sanaatitti akka callee citteetitti kan bittinnaa'e kuni akka namaatti ittiin fudhadhe namoonni keenya uummanni keenya bittinnaa'eera naannoo garaagaraatti bittinnaa'e sun immoo wanta isaan mudate tokko ni jirame amma fakkeenyaaf yeroo isaan biyya ba'aa jiran kun asitti naannoo baraa wanni akkasitti feestaala isaanii qabatanii yeroo deeman asitti tokkommoo lafa ciiseera. Yeroo lafa ciisu san jechuun inni nama dadhabeera already. Isa immoo namni gargaarus jechuun hundumtuu lubbuu ofiitiif wanti godha deemaa jiru jechuudha. Asitti immoo laga keessatti wanti keessatti ocean keessatti yeroo namoonni hedduun achi keessatti dhuman achitti immoo South Africa Afrikaa kibbaa
irratti wanta isaan raawwate wanta itti raawwatedha. Yeroo isaan abiddaan akkasitti guggubaa jiran kan mul'isu tokkodha. Achitti immoo Liibiyaa keessatti wanta raawwate yeroo IS'n uummata keenya qale tokko kan argisiisudha. Iddoo kanatti immoo waan inni wanni irra gadi haa'anii gamoo irra gadi kuftee yeroo mataa ishee dhiigu kan mul'isudha. Iddoo kanatti immoo ilma ishee qabattee daa'ima ishee qabattee biyya hambaatti yeroo isheen itti godaantu kan argisiisudha. Innis wanta tokkummaa waan dhabneef jechuun waan wal ta'uu dadhabneef wantoota akkasiitiif jechuudha. Wantoota kanatu nu mudate. Wanni kun immoo akkamitti akka nu mudanneef walitti deebinee walitti dachaanee walitti sassaabamnee akka tokko taanee waan kana keessa baanu kan ibsudha jechuudha inni kuni. Eebbisaa Addunyaa egaa aartii irratti nama aartiidhaan qabsoo uummata Oromoo keessatti waan guddaa ittiin hojjetedha. Muuziqaa jechuun meeshaa muuziqaa maayikii akka rasaasaatti itti fayyadame jedhee tana yaada inni. Inni jechuun bakka anaaf nama iddoo guddaa qabudha Eebbisaa Addunyaa. Yeroo sanatti yeroo namni uummanni keenya waa'ee siyaasaa hin beeknetti inni siyaasa jechuun akka uummanni Oromoo itti dadammaqu kun akka dammaqiinsa wayii uume jechuudha yeroo sanatti aartiidhaan. Isatti baay'ee isa dinqisiifadha jechuudha. Waan dinqisiifadhuuf isa akkasitti kaasa. Egaa fakkiin kun immoo fakkii bara 2016 jechuudha kana yoo jedhe bara 2016 sana yeroo irreecha irratti kun wanti nu mudate tokkotu jira. Namoota hedduutu achi keessatti dhume. Yeroo Gammadaa Waariyoo kun yeroo daawwan wayyaanee jedhe sana harka isaa walitti maree jechuudha. Asitti daawwan wayyaanee sana argisiisa. Iddoo kanattis immoo hanga dhumaatti hanga du'u jechuun hanga jireenyaaf du'a gidduu jira namni kuni. Garuu ammas qabsoo isaa addaan hin kunne jechuudha namni kuni. Akkaataa inni itti wanni isaa itti ibsudha. Asitti immoo naannoo isteejii sanatti yeroo uummanni olii gadi fiffiigu yeroo poolisiin itti dhukaasuudhaaf jechuun akka kun rukutuudhaaf itti deemu wayii tokko kan mul'isudha. Iddoo kanatti immoo nama yeroo sanatti miidhame harkaan qabatanii yeroo mana yaalaatti itti geessaa jiranidha. Iddoo kanatti immoo harmooleen keenya naannoo garaagaraa bo'aa jechuun boo'ichi yeroo sana bakka jechuun naannoo garaagaraatirraa kan irreecha dhaqu waan ta'eef iddoo garaagaraati boo'icha sana sagaleedhuma isaa akka dhaga'amu jechuudha bo'aa jiru. Iddoo kanatti immoo haara imimaanessu tokko hin jiru boombii itti gallakkistee isheen helikooftariin tuni boombii haara imimaanessu sana yeroo uummata gidduutti gadi lakkistu kan argisiisudha. Egaa waanuma aartii asuma waanuma xiqqoo tana keessatti wanta yeroo sana keessa dabarsine tokko kan ibsu ittiin dubbachuudhaaf yaadedha. Abdiisaa Agaa namoonni hedduun keenya ni beekna. Wanta innis raawwate ni beekna. Jechuun biyya hambaa keessatti biyya Xaaliyaanii keessatti yeroo mana hidhaa keessa ture san keessa akkaataa inni itti funyoo wanni walitti hidhee wanni keessa bu'ee lafatti bu'ee asii immoo eegdota naannoo sana ajjeesee yuunifoormii isaanii uffata isaanii huccuu isaanii jechuudha irraa fudhatee meeshaa isaanii waliin yeroo hiriyoota isaa waliin mana hidhaatti ba'an kan argisiisudha. Akkaataa inni itti mana hidhaa sana itti cabsee itti ba'e jechuudha wanta argisiisudha. Jechuun akkaataa inni itti cabsee wanti funyoo kuna huccuu qorraa kana walitti hidhee ittiin bu'ee erga bu'ee booda maal godhe kun eegdota naannoo sana ittiin wanni godhe ajjeesee hudhee mana hidhaatti namoota 28 akkas waan jedhu tokko dubbise isaa waliin mana ba'an jechuudha. Isa argisiisa. Tole Gaabiree qophii keenya gara xumuraatti finnee jirra. Dhimmi kun garuu na ilaallatti jedheen gidduutti keessa seenee akka jiranitti shamarranidha. Mee waa'ee waan kanaa immoo nuuf ibsi.
Wanti kun immoo shamarran keenya jechuun uummanni Oromoo shamarraniif iddoo guddaa kenna. Jechuun haala waa hunda keessatti shamarran yaa dursitu jedha beektaa. Irreecha sama yeroo deemtu yeroo mara haadholiidha fuuldura kan deemu fuuldura deemu isaanii akkasitti kan isaan deemanii. Haala kana immoo akkaataan itti ibsuudhaaf yaade godinaalee waan keenya naannoo garaagaraa irraa isaan walitti fidee uffannaa haala garaagaraa ammasitti raayyaa fi Waloos itti makeera. Kan raayyaa fi Waloo itti makeera. Kan tuulamaa jira Wallaggaa, Jimmaa, Arsii, Baalee jecha Harar, Booranaa. Amma kanas keessa isaan qatan hin jiraatu mala. Oromoon godina biroos hin komatu reemaa sidaan balleessa. Achi balleessuu na barbaada. Isatti inni haala kana akkaataan inni itti ibsuudha yaade tokkummaa akkaataa itti argisiisuudha yaade jechuudha. Uummanni akkaataa wal jajjabeessee wal tokkoomsee itti deemu waan ibsu tokkodha. Shamarraniif immoo akkaataa itti dursatti ilaannu ittiin argisiisuudhaaf jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan tokko yeroon as keessatti argu Oromoon miira isaa gara hedduu dhibbeentaa hedduu aartiidhaan ibsata seenaan jedhu dhugaadha. Kanammoo mana keessan argee asumaan illee akka jirraa miidiyaatti jabaadhuu galatoomii siin jechuun barbaada. Isinillee akka miidiyaatti dhuftanii waan kana uummata kiyyaaf qaqqabsiisuu keessaniif hedduu galatoomaadha. Ulfaadhaa isiniin jedha. Hojii birootiin immoo deebineetu balagarraa jedhee nabdadha. Dhumarratti garuu carraa tokkoon si ilaalla. Ergaa dabarfattu yoo qabaatte daawwattoota keenyaaf. Ergaa naan egaa yeroo mara yeroo hedduu kanan dubbadhu uummata Oromootiif wal gargaara, wal deeggara, waan tokkummaa irratti osoo xiyyeeffataniitu waan wal diigu osoo hin taane waan wal tokkoomsu tokko irratti osoo xiyyeeffannee hojjennee waan atakaaroo kun garanaa garasi wal dhiibbii kana hin jira naannoodhaan amantiidhaan naannoo kana osoo wal qoqqooduu baannee osoo tokko taanee guddummaa keenya uummata jechuun addunyaatti agarsiifnee waan jedhu tokkodha. Baay'ee galatoomii afgaaffii keenyaaf illee yamamaa ta'uu keetii fi simmachuun barbaada galatoomii. Isinillee galatoomii. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya yayyaba aartii jedhu kan torban kanaaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu ture. Bokkuu aartii galeriin egaa hojiiwwan as keessatti argaa jirtan qofaa miti kan inni hojjete. Bakkeewwan itti illee hojiin harka isaatiin kaafamanii fi hiikoo garaagaraa qaban kan hafan ta'u. Ani gama kootiin egaa asumaan nagaa isinitti dhaammadhee sukkuufan jedha. Torbee qophii birootiin aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu horaa bulaa.